lammaffaa dhalachuu kutaa lammaffaa viidiyoo kutaa tokkoffaa keenya Yohaannis boqonnaa 3 keessatti namni gaariin Niqoodimoos jedhamu halkaniin Yesuusin ilaaluuf dhufuusaa argineerra. Gooftaan irraa barumsa muraasa fudhachuuf barsiisaa jedhee isa waame. Garuu gooftaan lammaffaa dhalachuu akka qabutti agarsiisuudhaan muka hamaa fi gaarii ittiin beekan irraa gara muka jireenyaatti isa deebise. Kanaafuu lammaffaa dhalachuun maali? Lammaffaa dhalachuu jechuun haaraa dhalachuu jechuudha. Hiikkaan lammaffaa dhalachuu garuu Waaqayyo irraa dhalachuudha. Yeroo Waaqayyo nama uume sababuma kanaaf jedhee hafuura namaa keessatti uume. Yohaannis 3:4 irratti Niqoodimoosis namni erga dulloomiin duubatti akkamitti dhalachuu danda'a? Dhalachuuf jedhee lammata gara haadha isaa keessa seenuu danda'a jedhee gaafate. Niqoodimoos haaraa dhalachuu akka qabu yeroo dhaga'u haaraa dhalachuun gadaamessa haadha isaatti lammaffaa galee deebi'ee ba'uutti fakkaate. Otuu danda'ama ta'eyyuu warra haaraa dhalachuun kun eenyummaa Niqoodimoos jijjiiruu hin danda'u. Sababa kanaaf gooftaan akkas jedhee deebiseef. Kan foon irraa dhalate inni foon. Kan hafuura irraa dhalate garuu hafuura. Lammaffaa dhalachuu foonii isa foon irraa ta'e osoo hin taane hafuura irraa hafuura Waaqayyoo irraa isa ta'e dhalachuu hafuura keenyaati. Karaa kanaan jireenyi haaraan jireenya namummaa keenya irratti ni dabalama. Jireenyi kunis jireenya waaqummaati. Dabalataanis amalkeessa Waaqayyoo fi ilmummaa ni argama. Gooftaa haa galatu. Barumsaan ofii keenya qajeelchuu yookiin sirreessuun nu hin barbaachisu. Wanti nu barbaachisu jireenya. Lammaffaa dhalachuun immoo guutummaan guutuutti dhimma jireenyaati. Lammaffaa dhalachuun haaraa dhalachuun roga lama qaba. Gam tokkoon tajaajila Yohaannis karaa bishaanii ta'e namoota uumamamuufaa dalagaa isaanii waliin dhaabsisuudha. Gama biraatiin immoo tajaajila Yesuus karaa hafuuraa ta'e nama isa haaraa jireenya waaqummaatiin biqilchuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus Yohaannis 3:5 irratti akkas kan jedhe. Eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Garuu akkamitti lammaffaa dhalan? Jalqabatti haaqa macaafa qulqulluu keessa jiru haa ilaallu. Haaqa kana dinqisiifachuu qabna. Nama gaarii yoo ta'an, nama sadarkaa olaanaa qabu yoo ta'uu baannes hundi keenya bofichaan amalkeessoo bofichaatiin summuufneerra. Akka Israa'eloota seera lakkoofsa irra jiranitti nuti akka duunutti summuufneerra. Boqonnaa sana irratti warri bofichaan summaan jiraachuuf bofa sibiila diimaa irraa hojjetame sana ilaaluu qabu turan. Yohaannis 3:14 irratti Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe, ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fudhamuu hin ta'a jechuudhaan gooftaan Yesuus fakkii sana ofiisaatiif hojjese. Kana hubadhaa. Gooftaan iddoo kanatti ofiisaa akka ilma namaatti malee akka ilma waaqaatti hin waamne. Gooftaan Yesuus yeroo fannoo irratti du'e fakkii bofichaatiin ture. Roomaa 8:3 Waaqayyo ilma isaa fakkeenya nama cubbamaatiin akka aarsaa cubbuu ta'uuf ergee raawwateeraati. Kanaanis cubbuu foon keessa jirutti mureeraa jedha. Lakkoofsi kun Kiristoos fakkeenya foon cubbuun akka taasifame nutti hima. Kanaaf Kiristoos bakka keenya bu'uun fannoo irratti akka bofaatti du'e. Akkas gochuu isaatiin amalkeessoo bofichaa nuti qabnu dhabamsiiseera. Boficha foon keenya keessa jiru barbadeesseera. Akkasumas cubbuuwwan keenya balleesseera. Kana qofaas miti. Erga du'a keessa darbee du'aa ka'uu isaatiin gooftaan jireenya isaa gadhiiseera. Hafuura jireenya kennus ta'eera. Amma du'aa ka'uu isaatiin inni hafuura jireenyaati. Hojii furii isaa hundaa waliin akka itti amannuuf nu eegaa jira. Kanaafuu gooftaan rakkoowwan keenya hunda dhabamsiiseera. Akkasumas hiikeera. Nuti akka hojjennuuf homaa nuuf hin dhiisne. Hojiin keenya hin barbaachisu. Amanuu qofaan lammaffaa dhalachuu argachuu ni dandeenya. Boqonnaa 3 lakkoofsa 15, 16 fi 36 irratti gooftaan namni isatti amanu cufti jireenya bara baraa akka qabaatuuf, namni isatti amanu marti jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee akka hin banneef, namni ilmatti amanu jireenya bara baraa akka qabaatu dubbateera. Jechoonni faataan gooftaadhaan irra deddeebii nutti himaman kunniin karaan ittiin fayyinuu fi lammaffaa dhalan salphaatti gooftaatti amanuu akka ta'e haala murtaa'aa ta'een nutti agarsiisu. Har'a gooftaan kan fudhatamuu danda'udha. Hafuurri keenya kutaa nuti gooftaa itti fudhannudha. Gooftaa akka hafuura jireenya kennutti hafuura keenya keessatti fudhachuu ni dandeenya. Karaa kanaan jireenya Waaqayyoo ni qabaanna. Akkasumas ilma isaa ta'uuf isarraa dhalanna.